Akkam so waa tappiliidha ammas kan ilaallu garuu tappilii hamma yoonaatti akkamtiin tappilii akka uumnu akkamtiin aksesii akka goonu yookaan qabiyyee isaa akkamtiin keessa akka deemnu ilaalleerra akkamtiin fankshinoota tokko tokko akka kaawuntii indeeksii fi leenksii tappilii wajjin akka fayyadamnu ilaalleerra amma yoonaatti kan nuti ilaalle akkamtiin qabiyyee tappilii akka jijjiiranidha sababiin isaa immoo qabiyyee tappilii jijjiiruun danda'amu kanaaf tappiliin immutable object jedhama data structureoti warri kaan Python keessa kan jiran qabiyyee isaanii jijjiiruun danda'ama liistii qabiyyee isaa jijjiiruun danda'ama dictionary qabiyyee isaa jijjiiruun danda'ama seetii qabiyyee isaa jijjiiruun danda'ama tappiliin garuu qabiyyee isaa jijjiiruun hin danda'amu fakkeenyaaf maqaa kun tappilii tokkon uuma qabiyyee tokko isaa jijjiiruun danda'amu fakkeenyaaf akka liistiittiin qabiyyee kana jijjiiruun jedhee student info jedhee qabiyyee isa jalqabaa zeeroodha indeeksiin isaa isan jijjiira jedhee maqaa isaa ayyaanaa jedhu caalaattiin jijjiiruun jedhee erroriin argadha errorii argachuun qaba tuple object does not support item assignment jedha akkasiin jijjiiruun danda'amu qabiyyee tappilii kanaafidha erroriin kun kan inni mul'achaa jiru isa asitti kaase qabiyyee tokko isaa jijjiiruu yoo dadhabe iyyuu tappilii keessatti tappilicha guutumaa guutuutti diliitii gochuu nan danda'a isa gochuuf immoo del jedhee infoon jedhee kun tappilicha guutumaa guutuutti diliitii naa godha tappilii kana deebisee asitti displeeyin godhe yoon jedhe student info jedhe raaniyoon godhe definediin taane jedhe tappilichi uumamne akkuma waan uumamnetti asitti illee yoo uume tappiliin kun hin jiru naan jechaa jira sababiin isaa immoo asitti diliitii gatiin godheefidha jechuudha.